oduu ammee guutuu biyyattitti ogeeyyotiin fayyaa guyyaa irraan tanaa hiriira ba'aa oolte keessattuu naannoo Amaaraa, Oromiyaa fi Tigraay keessatti ogeeyyotiin fayyaa hiriira guddaa dhooftee jirti. Karaa seera qabeessaatiin irra deddeebiidhaan mootummaa gaafachaa turan qaaleensi jireenyaatii fi miindaan keenya waan waliin simne jiraachuu dadhabne miindaa nuuf dabala jechuudhaan gaafachaa turan. Ammoo yeroo sanitti Dooktar Abiyyi mootummaa jechuudha xiqqoo obsaa isinii fi dabala ammaaf biyyatti qormaata keessa jirti jechuudhaan deebisaa ture. Amma immoo yeruma sanuu jechuudha deebisaa yoo nuuf hin kennamne sochiitti aanutti ni sochoonaa yaani sochiitti aanu jechuudha tarkaanfii fudhanna jechuudhaan ogeeyyotiin fayyaa dubbachaa turte. Lubbuu namoota duraan baraaraa turre amma immoo keenya baraaruu qabnaa jechuudhaan torbee lama dura jechuudha dubbataa turan. Amma wal faana jechuudha hiriira gaggeessanii jiran kun yaani hiriira seera qabeessa. Mootummaan ammoo miindaa dabala qofaaf dhugumatti ogeeyyotiin fayyaa jechuudha miindaan isaanii hangi sun hin maluun. Kanaan wal qabatee jechuudha Jawaar Mahaammadiis inumaa jechuudha ogeeyyotii fayyaa qofa osoo hin taane barsiisonnis hiriira kanatti dabalamuu qabanii miindaan isaaniitis isaanii akka malee gabbu'aadha jechuudhaan dubbatee jira jechuudha. Barsiisota akka jechuudha ogeeyyotii fayyaatii wajjin itti makamanii hiriira kana itti fufan waamicha godhaafii jira. Akkasuma Taayyee Danda'aatis ogeeyyotiin fayyaa waggaa 19 guutuu barnoota baratteeti miindaa hanganatti hojjettii dhaloonni hedduun jechuudha hawwiidhaaf jechuudha oguun dooktara ta'uu barbaadan hundi ibbooda deebi'aa jiran jechuudhaan dubbatee jira. Maxxansi arraan tana Jawaar Mahaammad ogeeyyotii fayyaa irratti jechuudha godhaa jiru waan hin geenii fi isaa fi Taayyee suuraa wal biratti hidhuudhaan gara jechuudha liiviidhaan dhufaa jirra. Chaanaala kana seenaa jechuudhaan feesbuukii isaatti yeroo ammaan tana sheer godhee maxxansee jira Jawaar. Intarfiiwwan dhufuu deemuuf kanaas gaajala buunee isinii gabaaf nu ta'a. Kanatti aansuudhaan televizyoona ABS Burtukaan Tamasgee dabalatee namoota 16 irratti imanni 3 banamee jira. Yakka isaan raawwataniif gara miidiyaa ABStiin saboota jechuudha waliif buusuudhaaf ajandaa dhara sobaa jechuudha dharaa bocuudhaan gabbaasanii akkana jaanii facaasanii barattoota yuunivarsiitoota jechuudha kan Amaaraa kan Oromiyaa keessa jiruu fi kan Oromiyaa kan Amaaraa keessa jiru jechuudha miidhaan dhaqqabsiisuu soba kanaan kan ka'e hordofuudhaan soba isaan uuman san hordofuudhaan mootummaa poolisiin jechuudha to'annoo jala oolchitee turte. Amma immoo himanni 3 irra banamee jira. Himanni 3 kana ilaa yoo bilisa bahan naga baanu guutan tarkaanfiin irra fudhatamu kan jechuudha murtee hidhaatiin irra dabru. Kun yaada sirriidha. Nuti odeeffannoo qofa isin biraan gahuudha malee gama tokkollee hin jirru akkasiin nu hubadhaa nuti paartii tokkollee hin deeggarru qaama siyaasaa tokkollee hin deeggarru. Ammoo jechuudha chaanaala kana jechuudha mallattoo gurraatti argamu reetoona tuquudhaan sabskiraayib godhaa. Odeeffannoo haaree odeeffannoo dhugaa qofa isin biraan geenya kan akkasitti harkattanii maatii keenya ta'a jechuudha chaanaala kana dabalama. Kanatti aansuudhaan mootummaan Ameerikaa Tiraambii godaantota seeraan alaa fedhii isaaniitiin biyya gadhiisaniif doolaara 1,000 takkaa fi baasii imalaa akka danda'u beeksisee jira. Godaantota seeraan alaa Ameerikaa keessa jiraatan biyyoota addunyaa kanarraa guutuu keessaa Indiyaa fi Afrikaa kibbaa qofa jechuudha mootummoonni lamaan nuti godaantota lammiilee teenya ni fudhannaa jechuudhaan awwala irratti jechuudha qophii waan akka fudhachuudhaaf deemtu Ameerikaa beeksiftee jirtu jechuudha. Hanga ammatti biyyoonni kun ammoo lammiilee isaanii fudhannaa takka waan dubbatanis hin qaban fedhii fudhachuu hin qaban fakkaata. Kanatti aansuudhaan waraanni Tigraay naannoo Amaaratti jechuudha sochaa jira oduun jettu nu geessee jirtu kun odeeffannoo ammallee keessoon nu gee malee karragaa jechuudha gayaa itti hin argatini hundaafuu gurra isin buutu jechumaaf. Kanatti aansuudhaan mootummaan Somaalilaandii Abdurrahmaan Irroo ambaasaadara Itiyoo jechuudha Somaalilaandii keessatti argaman gara masaraa isaatti yaamuudhaan waliin mari'atanii jiran. Marii jechuun dippiloomaasii biyyoota lamaanii hariiroo biyyoota lamaanii fi gaba lamaanii irratti waliif tumsuuf walii hojjechuuf irratti waliin marii taasisanii jiranii miidiyaan jechuun Somaalilaandii guddichi gabaasee jira. Kanatti aansuudhaan Oromiyaa keessatti dargaggoonni Oromoo yeroo ammaan tanaa baay'een isaanii kalaqa adda addaa jechuudha eegalanii jiran ogummaadhaan akka gaariitti kun makiinaa tolchaa kun waan tolchaa baay'ee jechuudha kalaqa ammaan tan itti jiran kana itti fufnaan dhaloonni ammaa booda jechuudha waa hedduu akka jechuudha chaayinaan dorgomu abdii qabna. Dhaloota akkanaa kana nu barbaachisaa jechuudha. Kana dhaloota kana jajjabeessuun mootummaas ta'ee hawaasnis irraa eegamaa jajjabeessuutu nurraa eegamaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan Suudaan keessatti gareen Maamad Abdaan Daganoo haleellaa iddoo teessoo Abdulfattaan Alburhaan haleeluun
dhagahame. Duraan dhiyeenya kana jechuudha kanuma jeequmsa addaa keessa jiru gara Masrii imaluudhaan nagaan Haayil irratti waliif tumsina jechuudhaan Abduu Fattaasii wajjin mari'achaa ture. Har'ammoo iddoo teessoo isaa gareen Mahamad Abdaan Daganoo haleeluun gabaafamee jira. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaataa karaa oduu biyya lattis hin dabarsina. Egaa chaanaala kana jechuudha mallattoo gurraatti harka mirga jirtoonni tuqunaa saabskiraayib godhuu qofa hin dagatina. Mee godha ammumaan tana jechuudha oduuleen haareenii guyyaa guyyaan akka isin geessitu. Mootummaa ce'umsaa Suuriyaa Ahmad Alsharaan yeroo jalqabaatiif arraan tana daawwii hojii Awurooppaa Faransaayitti taasisee jira. Jiraattonni Suuriyaa jechuudha kan Faransaay keessatti argaman akka gaariitti jechuudha bahanii simannaas taasisanii jiran mootummaan Faransaay jechuudha Makroon akka simannaa oowaa godheefii jira. Warri lixaa kan duraan jechuudha garee shororkeessaa jechuudhaan Ahmad Alsharaa kana fa'aa jechuudha akka gaariitti gaafa mootummaan abbaa irree kan amma Ruusiyaatti baqatee Ruusiyaa jiru kun jechuudha aangora jirutti garee shororkeessaa jechuudhaan bakka shororkummaatti galmeessine turan arraan tana deeggarsaa isiif goonaa kootu yaani dippiloomaasii wajjin hariiroo uumachuudhaaf akka gaariitti yaamaa turan yeroo jalqabaatiif jechuudha mootummaan Suuriyaa guyyaa arraan tana Faransaay galee jira. Addunyaa kana irratti jechuudha jabinaan gaafa mootee irree tenteetiin aangoo qabattee teessoon tentee mijjatte hundinuu jechuudha si wajjin hariiroo uumachuudhaaf siyaamaa jechuudha. Kun injifannoo uummata Suuriyaatii fi kan uummata Islaamaati jechuudha hedduu nu boonsu keessaa tokko. Kanatti aansuudhaan paapaasii kaatoolikii jechuudha Roomaa guyyaa arraan tanaa filachuutti jiran. Paapaasiin kaatoolikii dheengadda jechuudha du'e ammammoo jechuudha bakka du'ee san jechuudha kan biraa buusuudhaaf filannoo irra jiran filannoo irratti argaman. Kanatti aansuudhaan Ameerikaa fi Yemen haleellaa dhaabuu irratti guyyaa arraan tana manguddummaa Oomaanitti jechuudha godhachuudhaan waliigaltee raawwattee jirti. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu haala gaariidhaan xumurtee jirti. Ameerikaan ammaa booda nuti utuu hirru hunnu jechuudhaan erga dheengadda jechuudha kaleemoo dheengadda akka gaarii rukuttee booda manguddummaa Oomaan godhachuudhaan utii wajjin akka waliigaltee yaani dhukaasa dhaabuu mallatteessitu. Murteessitee mallatteessiteetis jirti. Huutiinis waliigaltee dhukaasaa jechuudha meeshaa Ameerikaa dhahuu dhiisuu mallatteessitee jirti. Kana booda jechuudha meeshaan daldala Ameerikaa kallattumaan jechuudha galaana diimarra ni dabraa jechuudha. Garuu asirratti huutii waan akeekkachiifte qabdi. Israa'eel wajjin waan wal qabatu miti jechuudhaan waluma galtee kanarrattu ifa gooteef ibsiteef jirti. Israa'eel jechuudha dhahuu yaani inuman dhiifnu meeshaa isii barbadeessuu fi isii dhahuudhaas hin dhaabnu hanga isiin Israa'eel jechuudha Gaazaa irraa dhukaasa dhaabdutti jechuudhaan gootiin dhaadattee jirti. Kana waliigaltee irratti jechuudha ifa gooteef jirti. Ammoo Tiraambii guutumatti immaan tana dhukaasa akka jechuudha Yemen irraa dhaabu dhibbaan dhibba murteessee jira jechuudha. Waliigalteenis xumuramte. Yemeniin tun beektee ijoollee xixiqqoo yaa'ii qabdu akka gartee akkasii ijoollee xixiqqoo yaa'ii qabdu yoo fixxuute ifumaaf guyyaa kana dheeraa dalagaas if kuttaa jechuudha. Hojiillee ifirraa jechuudha murtaa hojii if kuttaa. Maaliif jennaan sirraan teessu bakka deemtu jala deemti si hanga jechuudha jiruuf jibbisiifte atumaan harka isaanii kennitu akkasitti guutumaa guututti jechuudha. Huutii Yemen Ameerikaa harka kennisiiftee jirti. Tiraambii akka gaariitti harka kennee jira huutii Yemanii. Addunyaa tanaaf jechuudha harkan kenniniitu huutiidhaaf harka kennee jechuudha. Dhukaasaniin dhaabaa ammaa wada huutiitti dhukaasu jee manguddummaa Oomaan godhatee jechuudha waliigaltee mallatteessee jira. Kanatti aansuudhaan Indiyaa fi Paakistaan gidduutti wal dhabdeen yeroo dheeraaf deemaa turte gara wal waraansaatti seenuudhaan jechuudha gama haleellaa qilleensaatiin jechuudha ceetee jirti. Haalli ammaan tana jechuudha biyyoota lamaan jidduu jiru akkaan sodaachisaadha. Indiyaan jechuudha jeetteewwanii fi akkasuma helikooftariin jechuudha Paakistaan dhohuudhaan Paakistaanis jechuudha gisuma san humna qilleensa isaanii kan isaan rukute jetteewwan 5 fi helikooftara tokko walii gala 6 battalumatti jechuudha buuftee jirti gubdee. Akkasuma Paakistaan ammaan tana irra deebiidhaan haaloo ni baanna jechuudhaan dhaadannoo irra jirti. Misaayila ol qabdee jechuudha sa'a wajjii walirratti hiitee isaan kan isaan gabbaran loon jechuudha irratti dhukaasuudhaaf haaloo ni baanna jechuudhaan dhaadatee jira jechuun mootummaan Paakistaan. Ammaas lolli Paakistaan hin ta'etutti eegalee akka malee cimaa jira. Kan uummata jechuudha warra jiddugalaa biyyoota jiddugalaa kana akka malee yaachisaa jiraachuun xinxaltoonni dubbachaa jira. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa jechuudha jiraattota Saudi Arabiyaa keessa jiraatan lammiilee teenya iqaamaan warri jechuudha Awuroopa jiru irraa ka'uu deemaa ammaasiis ammaan tana dafaa kottaa kaa'uu eegalee jira jechuudhaan
gabaafamaa jira. Kanammoo hanga qorannetti jechuudha odeeffannoo dhugaa wanni isiniif dhaabnu warroonni jechuudha. Kafila ilaa baddanii ala jirtan birraa jirtanii fi kan jechuudha wanni qabdan ammoo warri paaspoortiin teessan yeroon isaa dhumattee jiratu haaromfadhaa warri haaroo qabdan ammoo ammallee hin jarjarinaa hanga ammatti jechuudha miidiyaan biyyattiitiif ibsii jechuudha ministeeronni yookaan mootummaan baasee hin jiru miidiyaan gabaasee hin jiru ammoo miidiyaaleen dhuunfaa jechuu akka gabaasaa jirutti waa malee waan gabaasu waanuma abdii namatti horaati waan dhugaa fakkaatate waan ta'eef isin qopheessaa maallaqaanis waa hundaanuu jechuudha. Kopheessa hatta malee hanga amma jirjirtanii immoo maallaqa harka namaa neexxanii boodammaasiis ni kasaarreettanii wayiwaatinaadha kun dhaamsa keenya kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduun irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin angola deemnutti shedduuta kun facaasaa kan isin hudhee isa oduu ammeeti kan biraatiin angola deemnutti nagayaan naaf tura assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.